malee ta'in hima ati rabbi sodaata ati haatetii fi abbee of biratti kabaja qabda baran yoo nama arrabsu yoo dullatti isin jedhu yoo camlaaqaa isin jedhu saalfataan deema viidiyoo kiyya soqaa deema akka namni of jalaa qabu ingilifa kee lafa kaataatillee dullatti bittaashaan ingilifa jala deemtee barreessitu deem bakka namni isin beeknetti barreessi anaa miti wasalaatta hanga yoomii saalfatu diddan hanga yoomii maatii keessan arrabsisiiftan sii galee yoo akkatti ijaabba akkatti huccuufi deemi dullatti akka kan ta'e kaani kan koreetiin hin ingiliffa barachuu dhabne deemati kabajoo sii godha wallaahi billaan si arrabsasillee afaan kee qabadhu deemi bittaashaan keen beekumi keeti miti ka sisteri hin beekumi jallisaa deema wallaahi adama godhadhaa deema dhabtuun dubaay keessa jirtan sinitti himee jiraan kakuun maraaraa deemaa jedhee miti ani sinitti hima takka takkaan kan isin walirra guurrattanii fi bakka isin halkan itti shokookamaa bultan bittaashaan kadhadhee hoostaappin itti dhaqee sobaa miti deemaa sida hoostaappin itti dhaqee dalagaan ati dalaydu kun sirrii miti akka intala muslimaa takka laayii irra baatee waan akkana jettee sobdee karaa jalaatiin rabbi sodaadhaa isin huccuu gadi gonfattanii daran hojjetina ani wallaahi taqajeela laayii tanarraa iyyitu wayya warri akkana godhatte tuni walumaa galatti maka walitti isin qabe ani maalin godhe kunoo akkatti uffattee sobdi akkatti uffattee abbaa warraa dhalaa biyyatti dhiiftee deebiteetiin wajjin huno muka itti suuqee erga geesseen booda dhuftee iyyiti asirratti sii galee na'am mari'attee moo nuun mari'attee ara laayifitti fiddee kanutti ijjitu gaafaan si dhooguu ni didde amma maal kee haa ta'u laayif irratti fidde deematii fidaa isi asirra seentee laayifii kanarratti wanti isi iyyisiisu yoo an hostaappiidhaan taa'i karaan kun sin baasu abbaa manaatiin diigamte bultii keetiin diigamte karaan kun sirrii miti jedheeni dura ittiin himne ta'i nama hunda isa kan waan ajanda isinii fidu hostaappiidhaan dhaqee inni iyyuu maal siin jedha sabboona rakkoo maaliif sitti dubbata gizee jedhuun nan dhagayaan akkamiin goona dubartiin akkamitti gadi baatee hirriba wajjin rafanillee abbaa mana keetiiti akka barbaada gaaf sannatti mari'atte bilook na gooti sabboona bira deemee hin beeyti kaa bilook wanni gootuuf dalagaa isii beeyti waan hojjetaa jirantu waan ilmaan oromoo gadi mataa qabachiisu bar kanamichi maraaraa jedhee miti bar marana maali deemtee hojjetti jedheemi asitti qaanaa jirra bar bakka hojii namaati waamtee dargaggeessa bakka hojiiti waamtee waan dalagatte biyyan ergitu waan dalagataniin beeruun bashannananii birrii garana fixanii geessanii gaafa achii geessan birrii narraa fuudhe baltuwaan na ajjees mi akkam gootan eeshaaniin dhiisa mi akkam gootan mi akkam gootan fira as keessa jira hiriyaa as keessa jira hollaa as keessa jira isiin baatee jechoota taane fayyadamu gadi kun lama maal naa godhi argatte beekoo harkuma keessan maal naa polisiin haa sa'u hawwi maal haa sa'u addamee dubbadhu maal haa sa'u nagaa jiraachuun argita waan an dubbatu dura waa sa'u himu naga kiyyaa dhufu naawuma jettu irratti dhugaadha wallahi nutumaatu warma dubartii kanaa numa rakkoo qabaa isinii miti hanga isin safuu eeggattanii mana dachaatanii kabajuu jirtan nuti gabbee qullaa iyyuu jira wallahi obboleewwan keenya bakkuma jirtanii meeti qollee taatu waan sirreessa dhiirri illee warra si keenjeenya dhiirri haadha
kabaju jira. Isaantu nurra tarutti jira nutuu fi ufarraabsisiisutti jirra. Namni isii dhimma isiitiin dubbachuu dubbootu laayidii kanarratti akka ani dubbadu kana dubbadu malee karaa keessatti nostaafi waan natti dubbatu jaarsummaan tokkollee hin jiru. Injiru wallahi irraa fuudhii miidhaas la maaliif hin danda'amu maaliif kalee abbaan sun kalee uf kabaju kalee uf quba qabaachuuf eeguu fira qabaa akkuma siistanitti nama tokkorraa nama tokko fudhatte namarraa nama fudhatte ofii abbaa manaa qabdi dhaggeeffatu sirriitti sitti hima erga soqatte akkuma siistanitti nama laafaa tokkorraa nama fudhatte biyya kana keessatti tunillee dhayitee namarraa nama fudhatte garuu abbaa manaa qabdi siifi amma akkuma dhayitee immoo bakka biraa lakkafaa turtee nama biraa fudhatte tunillee nama fudhatte akkasis siimuu gatii baasu maqaa wajjisii dha'u akkas feeta akkasirra dubbatin si kabajee jira siin jedhaan jiru afachu gabbaati dhugaa rabbi goonni tokkoon ta'a dhageeffatu goonni tokkoon ta'a ka takkarraa fudhatte isa fudhatte dhiiftee gaafa eebba kitaaba Abdurrahmaan Hussein gara deemte beekaan taa'i nan tuqinaan ijoollee Dubaay keessa jirtan nan tuqinaan dhugaa jirtu isinitti galgala kaa wajjin buttanii ganama kaa wajjin ka deemtan ani isinitti himaa cufa asumatti kolkoloota dulloota bu'aa hin qabne ani isinitti himaa dhaabaa nan tuqinaa isinin tuq wallahi gaafa eebbaa borii taatan qixxaa nyaatanii gara deeman beekamu. Miskiina takkarraa fudhattee yisiisaa turte ani hin beeku seeti. Ani waan hin beekne seeta. Yoo barbaadde viidiyoo wajji gadi baasa isiiyyuu viidiyoo guyyaa sanii ka gaafa borumtaa eebbaa eessa akka deemte gadi baasa bittaa shan. Ani sitira namaa dabbainaan inni uuma feetan haasa'uu feetan. Kottu gali sittim kolkoltitti jalaan buutu kottu gali kottu si ergaa gali kottu gali buyyati hawwi buy kottu gali si ergaa galtu ummata kolkolee ijaazan buusee deemte tininkee namaa balleessitu waan garaan keessi yaade waan dandeessu amma guyyaa yoom boru mul'ista keebxata rabbi ittiin siyaaqa waan qabdutti jedhe naree ani waallee naa kennu baatta wallaa dhugaa rabbi kottaa gasti mikiyya keessa nama hin dhufnaaf shirii yaaddee wallahi kennaa teessan dhugaa rabbi amma nam tokko komanti jalatti faa maal jedha warri waa kadhatu warra kaayirooti suudillee seenee jedhan ani kadhaa yookaan kiraa manaa kafalladha kubsii ittiin bitadha waan akkasii godhadha osoo hin taane hamile maaf malee akkasii hin beeke garuu kootatti gasti mikiyya keessatti naa mul'adha nabaa nafinaa ayya hin dhufa abshiir hin dhufa Hindufa ganamaan si jalan. Guys, banna ta cishee nu godhame as baatee adabamtaa akkuma takka waa arganne shi kana ka xumuraa taban. Rabbi siyaaba. Abshir habibi. Guys, taaf godha bakka kana this the last game adabee biraa deemu. Guyyaa shantu naaf yoo mor jettaan guyyaa shan kibxata jechuudha. Namichi warra eessaa akka waliin taphatu. Taamnaa godha ishee. Araba. Ayye. Ball woyo, welcome. Jirta. Obsarsa. Awi, abshir. Awi oro. Rakkoma. Ala taabtaa godhaa waliin gammachiisun jiru. Ani kasi gaafan amma haadha seenaatii fi
asliin akkasii oonne jedha maaltu si dhagama kinoo ka geemiillee waliin taphatanii walii yoo deeman argitaa suuraa tokko amma yeroo baay'ee akkam agamsi qaba qinaati. Qinaatiin nan qabu maaliif nan qabne beektaa? Jaarsii karaa shuluqa innaatin labdaa kan didattoota amande bidaata wuxaa Issee naftanyaa issee timaka ishi na dura itti heerumte waan ta'eef qinaatiin nan qabu. Osootti amma gaafa dhufte irraa ari'atta laala haadha seenaa wallaahi irraan ari'adhu si miskiinaati. odaa welcome yeah Haati seenaa miskiina madiinaa galatam qashtiiti yaqaani. ishi intuitu haadha seenaan tuitu gaafa isiin dhufte Haadha seenaa maaltu qasiree gubbaratti isii nyaachisaayyuu dhugaa rabbi. Allahu akbar maan nyaachi sarraatanya ta'uufii feetaa Bari masaanuu yoo walii galte rakkoo takka hin qabu jeneraal masaanuu madiinii galatam qashtiiti yamaamaati. ishi Anamma akka haadha seenatii walii galu akka haadha seenatii walii galu akkanatti fuuldura kee akka nama daawwitii keessatti filaaluu kanatti farga maali yoo jette haati seenaa nama zimmidanyaadha. gaayistaan godhaa Nama gobaziidha wallaahi si galee. ishi arataan godhaa ilmaan buuftanii mana Akka isii walii galuun beekaan. amma si gaafadhe hoo haadha seenaatii waliin haasoftee beektaa haadha seenaatiin eega jaalala kan Wallaahi waliin haasoftee dhagaa isinitti mana dhagaa isinii hima jammartee wanni jettan guyyaa shan booda ni eeggata sargii kiyya walaawwalee meeshaa kiyya walaawwalee guyyaa shaniin booda walitti gadi yaana. Maaltu isin naqate isin maaltu isin gugguba isin maa guggubattan? si gaafadhe atamma haadha seenaatiin diimtee keessan diimtee aga waan kana eegalte takkaa waa jettee ni beektaa Haati seenaa gobaziidha nama hayyuudha waliin ni haasayaa. Ittisaalallee waliin haasayaa miseenjarallee kasee nuti wal dubbisna. ishi maal siin jetti jabaadhu bakka itti heerumtaa siin jetti Sargii sii godhanaan jetti maali jabaadhu jetti sargii sii godhaan dhuftaa biyyarraa biyya galchuu dira biyya galtee dhufuuf sa'a sadii qofa kaayiroo dhufuu si fudhata jettee jirti. ishi Kuu jechuun ganaa kan jettan ganaa sarraatanya si godhachuu boy akkasiin jetti moo dhugama jaartii doktora akka taatuuf akkasiin jetti qooma misi haa qoomanii intala diidaa jette sarratanyaa godhatan. gaayistaa godhaa Jeneraal barreeffama dalgaan na barbaadu jirta na ta'usu jira malee. la jaartii doktoraan tuquufis maal irraa godha jaartii doktoraan tuqu Shiwanaki. Qooyi kasiin jedhu manni keetii fi manni warra asli walitti kaluudha. itti si dhaqa ergaa yoo itti naa himte itti si Allah na shakla jetti namitti itti jalle shakliin isii haa baddu qorqoorroontu qaata daa'ima qabdu. arameetti bu'aa gaayis itti bu'aa ijabbira nama meeqaan Akkasitti turaan godhaa turaan dhaqaman waan namitti hin teenaan jettu caqataa jalle akkasumatti. Ansaabaa wini kursabaa sana barreessuu diddaa geemii taphachuu kan guyyaa guutuu galgala kan ganama kana daa'imni ollaa yoo asiisan geemii taphachuu shangituu baa makiina dhibsu akkanuma naa kennaa tura walla. Soddomaan gaachuu fedhamee soddoma irratti badhaasa qabayanii bare haasa'anitti jiba. Makiinaa kan hojimtu gaafa waliin qaban waadaa seente sana amaanan na baadhaa jette malee na nyaadhaa hin jenne haadhuma naa kenni wiini 17 kana balleessi seenaa hojjedhu. Yookaan na jala deemtee masaanuu minaamin waan jettu sanaan bilookiin si godha. Miyuut kadhataa jirti achi makiinaa kartaa itti garii miyuut godhee barga biizochi. Aboo wiini 17 irraa balleessite rabbi jara sadii hin baay'atan haadha qaba. Koofiyyaa lamaaf bomboniinoo gaafa amma haale. Jaartiin nan dalfattee na banaa taati sanuma rikkamisa. Kuma guddaa naa kenna waldaa waan guddaa gaafate argaa artani. Abbii kiyya mangisti Allah goone.
Goota mara xaabiyaanii na jalaa sila abdi levelin ke soddoma galee ture eessa diilee sagalii gaddee yabba abdi mangisti kiyyadaan haati nyaata ta'u bitti kun jireenya itti hataa eeggaddaa hoteela nu geessitee waan irraa kafaltu dhabdee ani irraa kafale eessa makiina dhibdu fuutee sii kennite keessa baatee sii kennite Hani si jala deddeemtu sana dhufeen bilookii godhaa mana keetti mana kooti. Waadaan haasa'ee waggaa fuudhuu qabannu san. Abaaboodhuma naa guutuu deddeemee liqxee amma. Allahu akbar aboo rabbi sin haa milke warri sadaqataa jirtan kiisni keessan waan dhabii wallaahi hay kamisaarraa kana milkooftan wallaahi abdii ekraam aboo rabbi haajaa keessan haa guutu wallaahi rabbi yaadaa murada keessan haa guutu milkaayu malee waan milkooftan wallaahi Jawaariin na jala kaa'e akkan itti waa dubbadhuun qabu nama guddaa wajjin hin jira nama hoosisaa hai. Jookar minaaminti haala hidde anuu mataan kiyya jawaar gaafa jawaarin ajiru san bara ardiin jawaar lammaffaa na gorachuun na characharaa turte nagarre gaafa nama ganda ofiiti nama qopheeffatu san. Utuu isin jirtan uffata isaa maasanii gurgurachuu kaane. Illee bakka jawaar nama fidatee ardiin nama fidatee harargeen nama fidatee kutaan oromiyaa hundi nama fidatee ana ardiin na fidattee ba jawaar lammaffaa. Quban qabdu ati. Amma namoosiftanii argalfattanii wallaahi mana kan koo namni tokko hin jiru. Bak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adabii tokko fa. Best of sirii taphanna. Maal qabda best of sirii taphattanii doolaara madiidama barbaada jimaa waa mujibamita dhumataa tikitti warwaa tura jedhee rabbi harka beerana eeggachiisin jedhaddu haise. Rabbi ijoollee kiyyaa haa tolu andamee jimaa bitadha waan jimaa argata. Duniyaa guddaa barbaadu bara. Rabbi isaanii kaadhiisu. Alhamdulillah. Takkaa rabbi keetii shakkarime kan waan badaa si dhageessuudha. Kamaale yaani maal nagahee waan akkasii dhaga'an. Rabbi sadarkaa kee fuudhee akka jawaarii wajjin geemii taphataa hin argite jawaarii wajjin taphataa jirta bara. Jawaar maa duraanuu kan keenya waa haaraa miti. Waa akka keessanii illee miti. Wal beektanii? Wal beeknee hai. Eessatti? Hin argine gaafa inni jimmaan dhufu sana wal barree. Jaartiin dooktoraa kijii argitanii adii makanaan gurraacha jedhe dhimmatti odha gara jettee. Subhaanallah. Amma boolishaa argitee mindala keessan akkitti abu kijib. Hai sobaa miti bar. Bannaa taachuu adaraa joor. Mushurraan keenya adaraa marroo mata maraachise namni maqaasitiin banate. Amma akka waan akka ol magaraa qabdu minaamin illee dubbatu. Maalidha? Haala yaabee waan jaartii miskiin. Jaartii miskiina rabbii wajjin rakkisaa. Bakka fayyaalatti wayiitti godhatana zayitii dabsuun seeratti na hin kan yaadamee hundaaf talafa. Abdii mangisti. Jaartii illee fuutaa fayyaalatti akkana kana mara saafuudha. Waa takka. Cikicikii tokko malata barbaade Isee jaarsi kan keessan badii baddeessee dhufee karaa inni irra deeme sana dhiisaatii mana man dhageenye ta'a fayyaalummaadhumaan itti dubbadhaa. Allah Zilo ye. Meerri farajii kuyyoonitti babbare. Uummata kan Warri gaafii keessanii naaftu karaa keessatti na dubbisa marfee jira kabeera waraananii ittiin jalbeessa. Dhiigadha jira. Anu miyuutu si godhe.